Amantaa jechuun wanta ijaan hin mul'anne yookaan immoo wanta qaama miiraa alaatiin bira ga'amuu hin dandeenye tokko hin ta'a hin raawwatama jedhaniitoo fudhachuudha. Amantaa keessatti amanuu fi amanamuu kamtu jira. Amanuu jechuun waaqa addunyaa kana yookaan immoo lafa kana samii kana uume addunyaa kana hunda keessatti immoo jiraattota jiran hunda kan uume samii keessatti nuti ija keenyaan kan isaan hin agarre addunyaa kana keessattis addunyaa kana alaanis immoo inni qofni kan beeku ilmi namaa yookaan immoo uumamni kan hin beekne hunda kan uume waaqni tokko jira jedhaniitoo waaqa tokkotti amanuu jecha. Amanamuu hoggaa jedhamu immoo waaqa hunda kana uume abboommii inni kenneef amanamuu yookaan immoo ajaja inni karaa qulqullootaatiin kenne sanatti isatti isaan immoo amanamuu dirqama nurraa eeggamudha jecha. Kanaaf amantaa jenneetoo hoggaa dubbannu amantaa keessatti waaqayyotti amanuun jira, waaqayyo isa amanne sanaaf immoo amanamuun jira jechaadha.